ዲጂታል 2030 ስትራቴጂ ሲቀረጽ ትኩረት የተሰጠባቸው መስኮች አሉ። fuuldureen biyya Itoophiyaa akka armaan duraan baramnetti bocamutti argama. Mootummaan teeknooloojiiwwan xiinxallamtoota yookaan artificial intelligence fi xiyyaara nammalee yookaan drone yookaan UAV giddu gala ajandaa guddinaa gochuun ittisaaf, qonnaaf, barnootaaf, eegumsa fayyaa fi ce'umsa dinagdeef dhimma itti ba'uuf carraaqqii guddaa gochuutti argama. Qophii keenyaan maaliif jira har'aan hamba fagoo dhiifnee Itoophiyaa akka biyyaatti guddina teeknooloojii baraa kana akkamiin quba qabdii jennee gumaata kana qopheeffanne. Kutaalee jahaan amma maaliif jirti? Hawaasaaf faayidaa maalii qaba? Dhiibbaa fi gufuu akkamii jiraata? Carraaleen jiranii fi egereen akkami laata jennee kallattii teeknooloojiiwwan xiinxallamtoota fi xiyyaara nammaleetiin qorannoo keenya soneeffanneerra akka dhumaatti yoo nu dhaggeeffattan irraa barattu jennee amanna. Ammee xiinxallamtoota fi xiyyaara nammalee Itoophiyaa. Mootummaan Itoophiyaa waxabajjii bara 2024 keessa imaammata biyyoolessaa xiinxallamtoota baasuun mana marii ministeerotaan raggaasisee ture. Imaammatichis seektaroonni qonnaa, fayyaa, barnootaa, bulchiinsaa fi turizimiin xiinxallamtoota fayyadamuun jijjiiramaa fi guddina akka fidaniif jedhame. Olaantummaanis dhaabbanni xiinxallamtoota biyyaalessaa yookaan Ethiopian Artificial Intelligence Institute kan hoogganuu fi qindeessudha. Oomisha xiyyaara nammaleessaa. Amajjii bara 2025 dhaabbanni Skywin Aeronautics Industries jedhamu yeroo duraaf xiyyaara nammaleessaa oomishuu beeksisuun guddina sadarkaa teeknooloojii biyyattiin irra jirtu mirkaneesse. Xiyyaara nammaleewwan oomishaman kunneenis xiinxallamtoota kan humnaawwan dandeettii farra xiyyaara nammalee yookaan anti-drone teeknooloojii qabanii fi lafa baay'ee ol ka'aa irratti fageenya dheeraa deemuun maayii baasanidha. Faayidaawwan hawaasaaf qabaatan. Xiinxallamtoonni sadarkaa nama dhuunfaatti tajaajila barnootaaf, naannolee moggaa biyyaatti argamaniif tajaajila fayyaa si'ataa yookaan teelemeedisinii fi oomisha qonnaa dabaluuf yookaan guddisuuf faayidaa olaanaa qabaatu. Xiyyaara nammaloonnis gama isaaniin tajaajiloota nageenyaa, odeeffannoo sassaabuu, oomisha qonnaa to'achuu fi bu'uuraalee misoomaa hordofuuf tajaajila guddaa qabu. Akkasumatti illee birmadummaa biyyaa mirkaneessuu fi hirkattummaa teeknooloojii ormaa jalaa biyya baasuuf wabii guddaa ta'u. Haaluma kanaan teeknooloojiiwwan kanaan ogeessi fayyaa halaalaa tajaajila wal'aansa fayyaa kenna. Dargaggoonni carraa hojii argatu. Biyyis of dandeessee gurguruun illee galii argachuu dandeessi. Dhiibbaa fi gufuuwwan jiran. Hanqinoonni bu'uuraalee misoomaa akka biroodbaandii yookaan intarneetaa, humna ibsaa keessumaa baadiyyaawwanitti, meeshaalee teeknooloojii kanaaf barbaachisan, hanqina humna nama baratee fi leenji'ee,
hanqina bulchiinsaa fi naamusaa akkasumattis komeewwan itti fayyadama xiyyaarnan malee lolaaf oolfamu fa'aan akka dhiibbaa fi gufuuwwaniitti kanneen ilaalamanidha. Carraawwan dargaggootaaf. Dargaggoonni ogummaawwan haaraa akka barataniif carraa uuma. Akkatti koompitara barreessan yookaan koodingii, ogummaa roobootii, xiinxalnammalee fi xiyyaarnammaleen karaawwan haaraa dargaggoonni dorgommii xiqqoon mo'atan ta'u. Addunyaa saffisaan jijjiiramu keessatti kanneen itti qophaa'an qofatu mo'ata. Biyya mootummaan ce'umsa xiinxalnamtolchee fi xiyyaarnammaleef karoorsu keessatti dargaggoonnis qophaa'uu, barachuu, guddachuu fi gumaachuu qabu. Fuulduree bara 2035tti karoorri Itoophiyaa Afrikaa keessaa teknooloojiin sadarkaa duraarra ta'uudha. Kanaaf ammoo gaheen xiinxalnamtolchee fi xiyyaarnammalee baay'ee guddaadha. Itoophiyaan kallattii kanaan deemti. Atiyoo maal goota? Ogummaa kan baruu feeta? Akkamiin egeree kanarraa qooda fudhatta? Kallattiin yookaan onlaayiniin koodii fi artificial intelligence barattaa? Workshooppii teknooloojii xiyyaarnammalee seentaa? Gaaffilee kanneen of gaafachuun deebiiwwan isaanis ofumaa barbaadaa jechaa qophii keenya kanaan goolabna. Nagaa Waaqaa keessa nuu tura. Nu dargaggoonni biyyaa.